Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo Isaayyaas Raajichaa boqonnaa 26 lakkoofsa 4 ergan dubbisee booda ergaa sagalee Waaqayyoo gabaabaatti wajjin hirmaanna. Akkas jedha maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo Gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta'eef bara baraan isa amanadhaa. Waaqayyo ergaa kan akka hiikeen barsiisuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati jiraataadha, alfaadhaaf omeegaadha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Si amanachuun haalota ulfaatoo keessatti akka nama gargaaru dubbiin kee nutti hima. Maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yaa Waaqayyo Gooftaa koo ergaa keessa jiraata jireenya keenyatti akka dubbattu ittiin akka nu gargaaru ittiin akka nu eebbiftu maqaa Gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Dubbii kee akka nu hubanneef qalbii keenya hatuu kan barbaadan maqaa Gooftaa Yesuusidhaan haa rukutaman. Jalqabaa malumaatti sitti ta'uu maqaa Yesuusidhaan. Ameen. Kutaa kanarratti hundaa'uudhaan Waaqayyoon amanatanii jiraachuu mata duree jirurratti sagalee Waaqayyoo isiniif qooda. Waaqayyoon amanatanii jiraachuu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dursa utuu gara qabxii ijoo kootiitiin darbiin fuuldura hiika amantii gabaabaatti dubbachuun yaala. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraati. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Wanta ijaan hin argines akka waan jirutti jira jedhanii lakkaa'uudha. Amantiin hiika biraa hin qabu. Amanachuu irratti hundaa'a. Wanta Waaqayyoo abdii namaaf gale tokko akka waan argatanitti akka waan fudhatanitti lakkaa'uudha, amanuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namni amantiidhaan jiraata. Namni amantii hin qabne raafamuu danda'a. Namni amantii hin qabne dhiphina adda addaa keessatti haalota adda addaa keessatti kufuu danda'a gati ta'eef Waaqayyoon amanatanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon ergaa kanaa inni guddaan namni kamiyyuu Waaqayyoon amanachuudhaan haalota rakkisoo adeemsa jireenyaa keessatti isa mudatu mo'ichaan darbuu akka danda'uu fi jireenya jiraatu keessatti gammachuu, nagaa fi milkaa'ina akka qabaatuu fi karaa agarsiisuu ta'a. Namni adeemsa adeemu keessatti jireenya jiraatu keessatti mudannoo hin qabaata. Haalonni ulfaatoon jiraachuu danda'anii sana keessatti kan ittiin darbamu, kan ittiin mo'atan, kan ittiin immoo jireenya nagaa qabu jiraatan, jireenya gammachuu qabu, jireenya milkaa'ina qabu kan ittiin jiraachuu danda'an haalota ulfaatoo darbanii, qorumsa ulfaatoo darbanii, lola ulfaatoo darbanii kan ittiin jiraatan amantiidha. Namni amantiidhaan haala ulfaataa kamiyyuu mo'achuu danda'a. Waaqayyotti hirkachuudhaan, Waaqayyo amanannaa isaa godhachuutiin namni maal ta'uu danda'a? Haala kamillee mo'achuu akka danda'u sagaleen Waaqayyoo itti dubbata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namoota amantii isaaniitii fi dhugaa ba'ameef inni tokko Aabeelidha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 4 Aabeel amantii isaatiin aarsaa isa kan qaalirra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'ameera. Aabeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aabeel amantiidhaan kennaa isaa kan qaalirra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Inni lammaffaan namni waa amantii isaatiin dhugaa ba'ameef Henookin argina. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 Henook durayyuu ijaan akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatan. Waaqayyoon waan isa fudhateefis hin argamne ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaan
waaqayyoon gammachisuun isaa dhugaa ba'ameera. Amantii malee immoo waaqayyoon gammachisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadataniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jiraatan. Enooki yeroo biyya lafaarra jiraachaa ture keessatti amantiidhaan wal fudhatanii utoo hin fudhatamin dura immoo amantiidhaan waaqayyoon akka inni gammachise sagaleen waaqayyoon itti hima. Namni amantii malee immoo waaqayyoon gammachisuu hin danda'u. Jireenya jiraatu keessatti namni gaafa waaqayyoon amanatu waaqayyoon gammachisee jiraachuu danda'a. Gooftaan bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan namni amantii isaatiif dhugaa ba'ame Nohin argina. Lakkoofsa torbarraatii yerootuma 11 lakkoofsa torbarraatii Nohi amantiidhaan isa waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija namaatti hin mul'ifamneetiif akeekkachiisee dhaga'ee sodaatee warra mana isaa oolchuudhaafis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa godhate. Yeroo sanatti Nohi nama waaqayyo wajjin deddeebi'u, nama jireenya qajeelaa qabu. Guyyaa gaaf tokko immoo waaqayyo namootaan biyya lafaarraa warra cubbuutti jiraatan, warra immoo qajeelina malee deddeebi'an, warra yaada jal'aan ta'an waaqayyo balleessuudhaaf yeroo murtoo godhetti waaqayyo Nohiin oolchuu barbaadee Nohiitti gaafa na dubbatu Nohi maal jedhe? Inni waaqayyo jedhe kun dhuguma hin ta'a jedhee amantiidhaan fudhate maal ta'e? Markaba akka inni tolfate argina. Galanni gooftaaf haa ta'u. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti akka inni yakkamu, amantii isaatiin immoo qajeelina qabeenya isaa akka inni godhate Nohiin argina. Inni itti aanu Abrahaamin argina. Abrahaam amantii isaatiin gaafa waaqayyo ba'itti jedhu akkasumatti akka inni ba'e argina. Eessa akka dhaqatu hin beekin. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa dhufan aga boqonnaa aga lakkoofsa 3tti waaqayyo Abrahaamin biyya kee keessaa lammii kee keessaa ba'i ittiin jedhe. Galanni gooftaaf haa ta'u. Abrahaam immoo eessa akka dhaqatu hin beekin amantiidhaan isa waaqayyo jedhu sana amaneetu maal gochuudhaaf ba'e? Hin ba'e amanee. Erga amanee ba'e immoo waaqayyo isa gargaara. Amantiin Abrahaam immoo maalitti lakkaa'ame fi qajeelummaatti akka isaa lakkaa'ame barreessaan Ibrootaa boqonnaa 11:8 irratti dubbata. Inni itti aanu Yisihaaqin argina. Yisihaaq amantiidhaan wanta gara fuulduraatti ta'u akka inni dubbate Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti argina. Wanta gara fuulduraatti ta'u amantiidhaan kun hin ta'a jedhee amantii isaatiin akka inni dubbate, eebba gurguddaa akka inni dubbate amantii isaatiin. Innaa nama kanarraa kana hubannu hamma ta'anii fuula dura isaaniitiif kan murteeffatan, jireenya isaanii gadiif kan murteeffatan amantii isaanii amantiidhaan wanta gaarii kan dubbatan, amantiidhaan eebba kan labsan, amantiidhaan wanta gaarii kan dubbatanii isaaniif ta'u. Yisihaaq akkuma inni gara fuulduraatti hin ta'a jedhee dubbate eebba ilmaan isaa eebbise akkuma kana eebbisuun inni gara fuulduraatti dubbate sun amantiidhaan kan inni dubbate isaaf ta'eera. Isaaf maal ta'eera? Isaaf ta'eera. Wanta nuyi amantiidhaan ofirratti dubbannu, wanta nuyi amantiidhaan jennu nuuf ta'a. Wanta gaarii jireenya keenya irratti amantiidhaan yoo dubbanne haalli isaa miidhagina ta'uu fakkaatee, haalli isaa rakkisaa yoo fakkaatee, namni amantii qabu haala rakkisaa keessa taa'ee wanta gaarii dubbachuu danda'a. Ulfina dubbachuu danda'a. Jireenya dubbachuu danda'a. Haala miidhagina keessa taa'ee kun amantii agarsiisa. Inni itti aanu abbaa Musee fi haadha Musee argina. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29tti abbaan Musee fi haati Musee bara namni dhala guddifachuu hin dandeenye keessatti amantiidhaan Musee maal godhan hin dhoksane. Yeroo isaa yeroo rakkisaa ture, yeroo sabni Israa'el garbummaa jala turte ture, yeroo isaa bara sana namni dhiira ta'e guddachuu hin danda'u. Sababiin isaa mootiin Gibxi Fara'oon isaan xiqqeessuu waan barbaadeef, ormaata isaanii balleessuu waan barbaadeef
Israa'el kan ta'e akka inni ajjeefamuuf murtoo dabarsee ture. Ilmoonni akka isheen hin guddanne macaafni qulqulluun seenaan ka'a. Yeroo sanatti jechaadha. Isaan garuu ajaja mootichaatiin sodaatiin abbaan Musee fi haati Musee mucicha akka nama gammachiisu arganii ajaja mootichaatiin sodaatiin amantiidhaan maal godhanii Musee dhoksan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiin bara namni waa dabarfachuu dandeenye keessatti, bara namni jiraachuu dandeenye keessatti nama jiraachisa amantii. Haala ulfaataa keessatti amantii isaaniitiin akka isaan Musee jiraachisan argina iddoo kanatti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni caalu namni amantii isaatiin dhugaa ba'anii Musee argina. Lakkoofsa 25 irraati yeroo gabaabduudhaa fi cubbuu keessa jiraatee gammaduu irraa saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa irraa isa booddee irra waan ka'ateef sooruma biyya Gibxii hundumaan sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaawwate. Inni amantiidhaan eekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii hin ba'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Museen yeroo muraasa qannootti jiraachuu irraa, yeroo muraasa mana mootii keessa jiraatee booda dhiphachuu irraa saba Waaqayyoo wajjin yeroo sanatti rakkina keessa jiraachuu filate. Yeroo isaa maal ture? Yeroo itti sabni Waaqayyoo gadi qabamu ture. Yeroo itti sabni Waaqayyoo hari'atamu ture. Yeroo itti sabni Waaqayyoo rakkina guddaa keessa jiru ture yeroo isaa. Sababii isaa biyya ormaa waan jiraataniif sabni sun, sabni Israa'el rakkina keessa jiru. Dhiphina keessa jiru, hari'atama keessa jiru. Kana hundumaa keessatti Museen hin murteeffate jireenya isaa. Yeroo gabaabduudhaa fi mana mootii keessa jiraatee gammadu, cubbuu keessa jiraatee gammadu irraa saba Waaqayyoo wajjin rakkina hirmaatee booda jireenya gaariitti akka ba'u badhaadhummaa isa caalutti akka inni lakkaawwate argina. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ajaja mootichaa utuu hin sodaatin amantiidhaan maal ta'e biyya Gibxii hin ba'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amantiin humna namaaf kennu. Amantiin haala namni darbuu hin dandeenye keessatti nama dabarsa jira. Gooftaan haa eebbifamu. Waaqayyoon amanatanii jiraachuun maaliif barbaachise? Tokko jennee amantiin waan ce'uu hin danda'amne nama ceesisa. Amantiin waan ce'uu hin danda'amne nama ceesisa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29 sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra deemutti galaana diimaa ce'an. Warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yeroo yaalanitti garuu hin liqimfaman. Sabni Israa'el iddoo kanatti amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra deemu keessa galaana diimaa irra ce'ane. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amantii isaaniirraa kan ta'e galaanni diimaa addaan akka inni raame isaaniin ceesise argina. Eenyuuf karaa laatee kan hin beekne galaanni jechuudha. Bara duriittis bara ammaas eenyuuf iyyuu karaa hin laanne galaanni. Garuu saba Waaqayyoof amanatuuf karaa kenneera. Wanti ce'uuf hin danda'amne, wanti darbuudhaaf hin danda'amne nama amantii qabu hin dabarsa. Buleessa qopholeetti godha ga'e ergaa misiraachoon sitti hima. Yoo Waaqayyoon amanatte wanta akkati hin darbineef, akkati hin tarkaanfanneef, akkati hin guddanneef daangaa kan sitti ta'u, coba kan sitti ta'u yoo jiraate Waaqayyoon amanadhu, Waaqayyo si ceesisa. Sabni Israa'el akka isaan duuba deebi'aniif, akka isaan deebi'anii garboomamanii fi Fari'oon hordoffii taasiseera. Isaan ari'achaa ture. Waaqayyo garuu gidduu galee saba sana akka inni ceesise, galaana akka inni addaan ree, humna guddaatiin, haala dinqisiisaatiin Waaqayyo akka inni ittiin galaana diimaa addaan ree saba isa amanatu ceesise argina. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra deemutti galaana diimaa keessa maal ta'a? Hin ce'ane. Wanti namaaf karaa hin laanne saba Waaqayyoof karaa hin kenne. Wanti ce'uuf hin danda'amne, wanti darbuuf hin danda'amne nama Waaqayyoon amanatuuf karaa kenne. Inni lammaffaan amantiin kan barbaachisee fi
amantiin wanta daangaa ta'e fuula namaa duraa isa dhaabate jigsuu danda'a. Amantiin maadha? Wanta daangaa ta'e fuula namaa dura isa dhaabate hin jigsa. Jigseetu maal godha? Nama dabarsa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ibrootuma boqonnaa 11 lakkoofsa 30 irraa argachuu dandeenya. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa 7 erga itti naanna'anii booddee masaraan isaa hin jige. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa gaafa inni dubbifannu sababii Israa'elootaatiif masaraan Yerikoo jabaatee cufamee ture. Namni tokko waliin hin galu, namni tokko immoo gadi hin ba'u. Sababii eenyuutu cufame? Sababii Israa'elootaatiif masaraan Yerikoo karri Yerikoo maal ta'edha? Jabaatamee cufameera. Sabni kun erga lafa onaa keessa ba'anii dhufanii biyya kakuu isaanii ga'anii Yerikoota akka isaan hin darbineef isaan daangessaa jiru. Yerikoo galti ta'e jedhe. Saammoodatti amantiidhaan maal godhani? Guyyaa 7 itti naanna'a. Guyyaa 7 itti marsa. Amantiidhaan gaafa itti naanna'anii wanti jabaataa fakkaatu, wanti nama dabarsuu hin dandeenye, wanti fuula namaa dura dhaabbate daangaa namatti ta'u maal ta'uu danda'a? Shinjiga. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Har'a jirta daangaa kan sitti ta'e, karaa darbaa kan si dhowwe jirta laata? Waaqayyoo nama raafamaa kan jirtu, bu'aa kan jirtu, gaddaa kan jirtu, jireenyi sitti ulfaannaan, balbala sitti coofamnaan, kan raafamtu kan boosoo jiraatte misiraachoon sitti hima. Waaqayyoo nama dhannu, Waaqayyoo isa si fuuldura dhaabbate si rakkise sana si duraati hin kaasa, si duraati jigsuu danda'a. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo nama dhachuudhaan wanti eenyuuf illee karaa hin kennin, wanti nama hin dabarsine nama amantii qabu hin dabarsa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nama amantii qabu, saba amantii qabu dura dhaabbachuu danda'u haalli ulfaata. Sababiin isaa namoota Waaqayyoo nama amanatanii wajjin eenyutu jira? Waaqayyootu jira. Waaqayyoo immoo seenaa jira. Waaqayyoo immoo haala hundumaa danda'a. Wanta hundumaa danda'a. Waaqayyo jalqabaaf dhumaan beeka. Halshaadaa jedhama. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan hundumaa danda'a. Namni Waaqayyoo amanate haalota rakkisoo ta'an, haalota suukkanneessoo ta'an kamillee mo'achuu danda'a. Eenyu humna Waaqayyoo amanachuudhaan. Inni itti aanu amantiin kan barbaachise mo'icha namaaf kenna. Ibrootuma boqonnaa 11 lakkoofsa 33 irraa sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii, kaan waan qajeelaa hojiirra oolchan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Bara sanatti bara moofaatti jechuudha. Israa'eloonnii fi diinonni Israa'el qaamaan yookiis immoo fooniin wal lolu. Yeroo sanatti lolaa furraatu hin taane lolaa fooniin ture. Israa'eloonni Waaqayyoon amanatanii gaafa lolatti ba'anii loltoota hedduu, mootota hedduu akka isaan mo'ataa turan. Humna xiqqootiin humna Waaqayyoo amanatanii diinota isaan ari'achaa turan. Akka isaan murteessaa turan. Waaqayyoon amanachuudhaan mo'icha guddaa akka isaan galmeessaa turan argina. Daawitis tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 45 gaafa dubbifannu Daawit yeroo inni Waaqayyoon amanatee furuusaa duwwaatiin yeroo inni Goliyaadin lolu argina. Yeroo Daawit Goliyaadin loluudhaaf isatti dhiyaatu Goliyaad akkas jedhe, ani sareedhaayyuu harka qullaa natti dhufta akkin jedhe. Daawit immoo akkas jedhe, humamni hundumtuu walga'ii hundumtuu beekuuf jira. Waaqayyo billaadhaan boneedhaan ni oolchu. Har'a Waaqayyo harka koo keessa si buuse. Waaqayyo irratti amanannaa isaa godhate. Akkuma Waaqayyoon amanate Daawit Goliyaadin maal godheera? Rukkutee mo'ate. Wanti guddaan, icciiti guddaa kan qabu furuusaa sanatu hin taane
furrisaa sana duukaa humna waaqootu jira, harka waaqootu jira. Kanarraa kan ka'e Goliyaad mo'amuu danda'e, du'uu danda'e. Goliyaad yeroo baay'eetti saba Israa'el rakkisaa ture. Daawit gaafa mancaan itti ba'u garuu furrisaa tokko itti ga'a. Akka inni rukutee lafaan ni argina. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Har'a lola foonitu hin taane lola furaati. Har'as jireenya namaatti kan ulfaatu. Har'a bara keenya lola furaatu jira. Yeroon jedhu qaamaan fooniin wal'aansoo hin qabna miti. Nama akka keenyaa lolla miti. Lolli keenya seexana wajjin. Kanaaf karaa daddaatiin isa nutti ga'isu, karaa daddaatiin isa nu lolu. Maaliin mo'achuu dandeenya? Amantiidhaan mo'achuu dandeenya. Akkuma Daawit har'a Waaqayyo tokko keessa si buusa. Har'a Waaqayyo mo'icha naaf kenna jennee amantiidhaan dubbachuudhaan. Waaqayyo na gargaara, Waaqayyo mo'icha naaf kenna jennee gaafa Waaqayyo nama nannu Waaqayyo mo'icha guddaa nuuf kenna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sabni Waaqayyoon amanatu mo'ichaan ba'a, mo'ichaan gala. Saba Waaqayyoon amanatu wajjin waaqootu jira. Wal ba'uu isaa duukaa, gadi ba'uu isaa duukaa waaqootu jira. Eenyu wajjin? Saba Waaqayyoon amanatu wajjin eenyu jira? Waaqayyootu jira. Waaqayyoos wajjin jiraannaan hin mo'amtu. Waaqayyoos wajjin jiraannaan hin qaanoftu. Waaqayyoos wajjin jiraannaan hin salphattu. Waaqayyo keessa wajjin jiraatuuf immoo danda'ummaa Waaqayyoo haman. Walaantummaa Waaqayyoo hamanan, hangoo Waaqayyoo hamanan si gargaara. Haalota hin danda'amne fakkaatu Waaqayyo si moosisa. Har'a maali kan sodaatu? Kan baasitti ta'e lolli jireenya keetti ulfaate maali? Waaqayyo si gargaara. Waan barbaadan haa ta'u, dhukkubaa haa ta'u, rakkinaa haa ta'u, gidirfamuu haa ta'u, balbala sitti cufachuu haa ta'u, haala daddaa haa ta'u, Waaqayyo nama saayitii Waaqayyo nama nattee kaasee Waaqayyo seenaa kee jijjiira. Waaqayyo haala kee jijjiira. Macaafa qulqulluu keenya keessa akkan arginu namoota isa maratan Waaqayyo rakkina bara dheeraa irra ture, dhukkuba bara dheeraa irra ture Waaqayyo irraa kaasaa ture. Warra isa maratan Waaqayyo jireenya dhaabate mi'aatti jijjiireera. Jireenya dukkanaa ta'e Waaqayyo ifatti jijjiireera. Warra kam? Warra isa maratan. Har'as yoo isa maratte hadhaan kee mi'aatti jijjiirama. Yoo Waaqayyo nama maratte dukkanni kee ifatti jijjiirama. Yoo Waaqayyo nama maratte cufaan kee hisiibbanama. Yoo Waaqayyo nama maratte dhukkubsataa jettoota hin tayyita. Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo nama maratu. Waaqayyo kan nama maratan karaa hundumaatti mo'icha argatu. Mo'ichaan isaanii keessatti Waaqayyo. Inni itti aanu amantiin kan barbaachise amantiin nagaa guutuu argamsiisa. Isaayyaas boqonnaa 26 irratti sababiin si amanatuuf ati nagaa guutuudhaan hin eegde. Isa garaan isaa cimsee si amanatu sababiin cimsee si amanatuuf ati maal goota? Nagaa guutuudhaan eegde. Ilaa isa garaan isaa cimsee si amanatu sababiin sitti of kennatuuf ati maal goota? Nagaa guutuudhaan eegde. Waaqayyo dhaloota isa amanatan waan hundumaa irratti dhaloota Waaqayyoon amanatan abdii isaanii Waaqayyoon kan godhatan Waaqayyo maal godha? Nagaa guutuudhaan eega. Jirtaa jireenyi kee nagaa dhabdee kan raafatu, nagaa dhabdee kan boosu, jireenyi kee aragalfii kan hin qabu, jireenyi kee boqonnaa kan hin qabu jirta. Waaqayyo nama nagaa siif kenna. Saayitii Waaqayyo namattee kaasee inni jireenya kee raas inni jireenya kee boosise gaafa nagaan si ta'u sirraa hin deema, sirraa godaana. Waaqayyo nama namnachuun nagaa guutuu namaaf kenna. Waaqayyo nama namnachuun uffee jedhee namni boqotee akka jiraatu nama taasisa. Haara galfate nagaan gaafa jiraatu namni uffee jedhee jiraatu jireenya jiraatu keessatti Waaqootti gammadaa jiraatu namni gaafa nagaa argate. Kanaaf amantiin nagaa argamsiisa. Isa garaan isaa cimsee si amanatu maal godha? Sagalee Waaqayyo sababni sitti of kennatu nagaa guutuudhaan eegale. Nagaa guutuudhaan eegamuu barbaadda bara kee keessatti, jireenya jiraattu keessatti nagaa guutuudhaan eegamuu barbaadda yoo taate
waaqayyo namana waaqayyo nagaa guutuudhaan si eega. Qabxiin inni itti aanu amantiin kan barbaachisee fi amantiidhaan namni haalota rakkisoo keessa darbee yeroo yerootti ija godhata. Amantiidhaan namni maalidha? Haalota rakkisoo keessa darbee yeroo yerootti ija godhata. Haalota rakkisoo keessa darbee amantiidhaan namni yeroo yerootti ija godhata. Ermiyaas raajicha boqonnaa 17 lakkoofsa 5-8 yeroo dubbifannu sagalee waaqayyoo akkas jedha. Namni jabina hirree isaa amanata. Nama akka isaatii kan abdatu waaqayyo isa jiraataa irraa yaada isaa kan deeffatu namni akkasii abaaramaan argate booda lakkoofsa 7 irratti maal jira? Garuu namni ana waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabamee ta'e. Mukichi caamsaa yommuu dhufu hin sodaatu. Hongeen isa yaaddeessu yeroo yerootti ija godhata. Maqaan waaqayyoo dhufu. Jireenya jiraatu keessatti namni waaqayyoon amanatu haalota rakkisoo keessa darbee ija godhata. Utuma lolamu guddata. Utuma ari'atamu darbee jiraata. Utuma duuti eeggatu jireenyaaf ta'a. Sababiin isaa sagalee waaqayyoo kan jedhu namni anaan amanatu akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabamee ta'e. Rakkinni yoo dhufe namni waaqayyoon amanatu harka waaqayyoo irra jira. Dhukkubni yoo dhufe namni waaqayyoon amanatu harka waaqayyootiin eegama. Dheekkamsi nama balleessu yoo dhufe namni waaqayyoon amanatu eegumsa waaqayyoo jala jira. Kanaaf darbee maal ta'a? Ija godhata. Yeroo yerootti ija godhata. Ijatu irraa argama. Hin lalisacha muka bishaan qarqara dhaabamee yoo ilaaltani baay'ee bareeda. Yeroo hundumaa yeroo bonaas haa ta'u yeroo gannaas yeroo hundumaayyuu eessa jira bishaan argachuu danda'a. Namni waaqayyoon amanatus akkuma kana haalli yeroo mijannes waaqayyo waan isa gargaaruuf yeroo hundumaa maal ta'a? Ija godhata. Darbee jira. Haalota rakkisoo keessa darbuu danda'a. Kanaaf bara jiraannu keessatti waaqayyoon amanachuudhaan jireenya jiraannu keessatti haalota nu mudatan hundumaa mo'achuu akka dandeenyu sagalee waaqayyoo nutti hima. Kanaaf waaqayyoon amanannee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo jireenya keessan bara keessan haa eebbisu. Eebbifama.